accounting keessan inni gara ol aanu yookiin immoo inni kallattiin isinitti aanu yeroo nama affeeru namni tokko galmaa'uu barbaade iddoo kana ni dhufa gadi tuqa erga gattuqe booda koodii akkatti fidaa fi koodii kana ufumaa isinii barreessa as biratti lakkoofsa bilbilaa keessan barreeffattan jechuudha. Fakkeenyaan amma asitti lakkoofsa bilbilaa kanuma wayii calliseetumaan ni barreessa. Ergas immoo paaswoordii itti kenna jechuudha iddoo kanatti. As biratti paaswoordii yeroo lama wal fakkaataa barreessee kenneefii jira jechuudha. Paaswoordii wal fakkaataa lama kenneef san booda submit jedhaani galmeessee jira jechuudha. Amma as biratti erga galmeessee booda maal naan jedha birrii 100 takkaa sii kenna. Guyyaadhaan birrii 26 irraa argatta birrii 132 naan jedhee gattuqa. Erga gattuqe booda kallattiin maal godha iddoodhuma kana seena jechuudha. Iddoo home jedhurra ol oofa abbaa birrii 100 kan jedhu kana jechuudha investeedhaan. As birani tuqa invest now jedhaani firiidha kuni bilaash jechuudha. Bilisaan isinii kenna. Maal naan jedha guyyaa 4 fi guyyaa 5 guutuutti si hafa jechuudha. Guyyaadhaan birrii 24 irraa argata baasuu dandeessa naan jedhe. Mee amma tiim bira dhaqa jechuudha. Tiim biroo dhaqee nama haarayaa humata akka nama galmeessan qabu akkaawuntii haarawaa amma galmaa'een jechuudha. Humata akkaawun qabu. As birani tuqa mii kan jedhu ni tuqa. Waa'ee kiyya hima jechuudha. Baalaansiin kee duwwaadha. Garuu ka eegalteen meeqani naan jedha iddoo kana order yoo tuqu kan eegalteen 100 eegaltee siilakkaa jira naan jedha jechuudha. Qarshii 100 fi 90 haala salphaa kanaan argadhee jira jechuudha. Asitti immoo boonasii qarshii 100 irraa argadhu san fudhadha. Yeroo namni tokko isin jalaan galmaahee dhaqee join godhee mallaqa invest itti godhu haala kanaan keessanillee ol ka'aa deema jechuudha. Mee team size jala haa dhaqee ilaalu. Fakkeenya asitti birrii 180 referral irraa argattee jirta naan jedha jechuudha. Parsantii 10 haala kanaan invest godhuu kan qabnu haala kanaan dalaguu kan qabnu jechuudha. Yoo haala kanaan tarkaanfanne haala kanaan deemne baay'ee tokko daddafiidhaan milkaa'uu dandeenya jechuudha. Namni sadaffaan kuyyoo asitti invest godhe inni kun 180 argata inni kun immoo tuyyuu fakkeenya 1800 yoo kun seene ta'e kun immoo birrii 180 argata inni kun immoo tuyyuu birrii 60 argata jechuudha. Akkasitti parsentiidhaan referral keessanirraa directii fi indirectii argataa deemuu dandeessu jechuudha. Miika jedhu bira haa dhaqume wallet kan jedhu bira haa dhaqu. As biratti wanta an deposit godhen jiru wanni an ajajee baasii ajajallee hin jiru jechuudha. Kanaaf akkaawuntiin kun fakkeenya akkaawuntii homata akka irratti invest hin godhini as biratti ilaaluu dandeessu jechuudha. As bira yeroo dhufnu kanaa lakkaa'aa jiru fakkeenyaaf isa kana qofa kan birrii 100 qofa kana irratti invest wanti godhe tokko illee hin jiru jechuudha. Kana fakkaata mee kana irratti illee birrii 500 invest godhee waliin haa ilaallu. Invest godhuudhaaf jalqaba maal goona? Iddoo home jedhu kana dhufna. Iddoo home jedhu kana erga dhufne booda deposit kan jettu tana tuqna. Deposit kan jedhu kana erga tuqne booda maal goona? Kallattumaan birrii 500 kan jedhu tuqee jirame fakkeenyaaf birrii 500 kan jedhu kana erga tuqe booda maal godha jechuudha. Kan birrii 1,800 invest itti godha isatti illee 1,800 tuqee jira. Deposit immediately kan jedhu ni tuqa. Sana booda baankii naa fida jechuudha. Akkatti baankii jedha. Baankii daldala Itoophiyaatti gadi tuqa jechuudha. San booda maqaa masarat jedhu naa fide qarshii 1,800 akkaawunticha koppii godhadhee deemee maal godha jechuudha itti kaffala. Fakkeenya maqaan ishii kana akkaawuntiin ishii na bahee jira itti kaffaluu qofa jechuudha. Kanaaf ni dhaqaa ni kaffala maal jedhee kaffala qarshii 1,800 payment asitti waan barbaadan pay service jedhuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda egaa pay service keessan qabattanii eessa deemtu kallattiin isinitti agarsiisaa na hordofa. Gara platformii deebina. Platformicha bira dhaqneet risiitii gubbarratti FT lakkoofsine submit kan jedhu kana tuqna jechuudha. Submit kan jedhu erga tuqne booda confirm jennaani. Amma record keessa seenna jechuudha dhaqne. Record keessatti maal jedhaa jira? Qarshii 1,800 ergitee jirta. Kanaafu
maal godhi jedha customer service yookiin immoo tajaajila customer kana dubbisne jechuudha as bira dhufnee tuqna erga isaan tuqnee booda WhatsApp irraan dubbisamee dhaqee na hordofaa gadi tuqaa starteedhaan hayyee WhatsApp keenya akka gadi tuqneen kallattii inni seennaa bilbila keenya ittiin galmuufneen barreessinaa fi risiitii itti galchinaa darra sanyii baankii naga'ee inni galchinaa fi sana booda xumura irratti confirm jennaani gara WhatsApp keenya deebina jechuudha. WhatsApp keenya gubbaa dhaqnee yookiin immoo karaa emailichaa deebinee platformii gubbaa eega seenne booda bakka kam dhaqnaa mee kallattiin tiim bira dhaqneetiin waan tokko tokko ilaalla yookiin mii kan jedhu ni tuqna gara olii kana ni dhufna koppii godhanne jechuudha isii kana koppii jenneeni isiin tuni lakkoofsa ittiin galmoofne jechuudha isiin tun immootu ID kenna ID haala kanaan erginaaf jechuudha sana booda as bira dhufnee maal goona itti ergina isaan ni ilaalu jechuudha ni daawwatu sana booda am new register customer jenneen itti barreessine qarshii galchine itti barreessine ID keenya itti barreessine sana booda maal jennaani help me please for approve my payments itti barreessinaan eegne jechuudha san booda egaa as biratti amma argaa kan jirru meeqa qarshiin 1992 akkaawuntii keetti irra jira naan jedhee maal goona amma iddoo order jedhu kana dhufne jechuudha approve naa godhanii jiranii gadi tuqna erga iddoo kana gad tuqnee booda home irra dhaqna dhiifama home gad tuqna qarshii kan barbaanne jechuudha amma kan 500 baalaansiin keenya bira kutaa waan ta'eef kan 500 barbaadu kan 500 kana dhiisee kan bira dhaqa jechuudha amma kan qarshii 1800 kana invest godha jechuudha dhaqee invest kan jedhu ni tuqa invest now kan jedhu ni tuqa kallattiidhaan invest godhee jira snapshot fudhatee jira jechuudha asitti maaltu jira guyyaa 4f guyyaa 5f kana kenne birrii takkaa fi sa'aatii tokkotti birrii takkaa saantima 10 birrii 12 guyyaatti jechuudha ka birrii 100 ture kan birrii 1800 immoo guyyaa 119f maal naa kenne jechuudha guyyaa 120 fi inni ka kenne walii gala waan amma sa'aatii irraa irrifnee fi sa'aatitti birrii 3 saantima 75 naa kenne jechuudha haala kanaan invest godha haala kanaan hojjedha haala kanaan akkaawuntii keessan guddifadha haala kanaan guddadha isiniin jechuu barbaada horaa bulaa deebanaa wanta isiniin galii wanta isin dhibu wanta isin rakkisee yoo jiraate nagaafadha guyyaa guyyaadhaan dirqama jechuudha iddoo kana ni seenna iddoo kana erga seenne booda maal goona isii tana tuqnee receive jennaan jechuudha mee hayyee mee as bira dhufee jira jechuudha birrii 249 jetti jechuudha amma baalaansiin kiyya boonasii birrii 180 naa dabaluu isaa akkaataa itti ilaallu isinitti agarsiisa as bira ni dhufna tiim kan jedhu kana ni tuqna tiimii tuqa jalqaba irratti tiim erga tuqee booda maal argina jechuudha tiimii tuqee jira asitti maal naan jedha birrii 54 dura indirect nama sadaffarraa ka argatte birrii 180 amma immoo nama jalqaba irraa kan argatte naan jedhaa jira birrii 234 total argattee jirta naan jedha jechuudha badhaasarra kanaaf birriin kun walitti dabalamee mee amma order bira dhaqa order kiyya meeqa asitti ilaala receive godhi naan jedhaa jira meeqa birrii 5 sii guuttee jirti receive godhi sa'aatii receive godhuu dandeenya yoo barbaanne immoo sa'a 24 yeroo tokko receive godhuu dandeenya jechuudha waan nama rakkisuumi home bira dhaqna home bira ugguu dhaqee walletii kiyya irraa birrii meeqa jira 254 mee withdraw kan jedhu tuqa birrii 300 si haa guuttu naan jedha baasii godhuudhaaf namoonni baasii godhaa jiran kun akkuma dura isinitti agarsiise asitti tokko isaa arguu dandeenya jechuudha galmaa'uudhaaf maal goona linkii referral jedhu kana nama biraa feeruudhaaf linkii referral jedhu tiimiin tuyna tiimii erga tuqnee booda akkatti tiimii keessan isinitti agarsiisa anama maal godhuu barbaade nama biraa galmeessuu barbaade koppii tan jettu tana ni tuqa jechuudha ergasii tuqee booda karaa miidiyaalee hawaasaa barbaadee deema jechuudha fakkeenya as bira ni dhufa tumura viidiyoo kana jalallee isinii kaaya YouTube jalallee isinii kaaya as bira erga dhufe booda garee kana irratti maxxansuu yoo barbaade garee kana gubbarratti fidee maxxansa jechuudha haala kanaan gadi qaba linkicha paste godha jechuudha linkicha kana ni erga namni tokko dhaqeetiin yeroo galmaa'uu barbaade fakkeenya akkam akka godhummoo isinitti agarsiisaa sumaan haala kanaan hojjedhaa irraa argadhaa fakkeenya referral tokko waan galmeessee jiruuf tiim kan jedhu ni tuqa kuno as biratti nama 3 ta'ee jira kan duratti nama 2 jedhu sun jechuudha haala kanaan irratti hojjedhaa yeroodhaan seenaa mallaqa keessan guyyaadhaan irratti dalagadhaa isiniin jechuu barbaada horaa bulaa deebanaa waan gaafii isinitti ta'e waan yaada isinitti ta'e waan isiniin galii waan isin dhibe yoo jiraate Harbor Media Network
YouTube isaa jala dhaquudhaan gaafii yaada qeeqa komii qabdan kamiyyuu gaafachuu dandeessu jechuudha. Arbor Media Network miidiyaa keessanii miidiyaa yeroo hundaayyuu oduuf odeeffannoo haaraa irraa argattan jechuudha. As biratti viidiyoottan hedduu inni isinii maxxansa. Viidiyoottan kanniin ilaaluudhaan hojiilee onlaayinaa kamiyyuu hojjechuu dandeessu mana keessan teettanii akkuma san immoo mallaqa qabdaniin hojiilee garaagaraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa barri bara milkii isinii haa ta'u. Liinkicha kan argattan immoo viidicha jalani seentu fakkeenya viidiyoon yoo isa kana ta'e viidicha gad tuqxu erga gadi tuqxanii booda liinkii galmee yoo barbaaddan jechuudha. Empire guyyaa tokko ture. Liinkii galmee iddoo moor jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Moor kan jedhu tuqxanii warroonni YouTube hordoftan moor kana jala yeroo dhaqxanii cuqaastan liinkota galmee fakkeenya kun liinkota maaliti akka jiruun liinkota airdropota cryptocurrency free dha jechuudha. Akkatti tuqxanii haala salphaadhaan argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa.